waa'ee obboleeyyan keenya mana hidhaa Saawudii jiran kanaatti. Namni irraa dubbataa hin jiru. Dadhabanii feestaala uffatanii feestaala gurraacha sana laastikii gurraacha uffatanii viidiyootti bahanii mul'atanii rakkoo isaanii boohanii himachaa erga himachuu jalqabanii ji'oota baay'ee. Garuu homaa gochuuf hin dandeenye nutis jechuudha. Garuu wanti silaa hin goonatu jennee goonu baay'ee jira. Haa ta'uuti ajandaa Oromootu baay'ate. Ajandaan rakkina Oromoodhaa tokko lama sadi jedhamee kan lakkaa'ame dhumu ta'uu dide jechuudha. Kanaafuu wal komachuudhaaf otoo hin taane yeroo ajandaan rakkinaa nutti baay'atu hojiin keenyas baay'achuudhuma qaba ture. Rakkoo kana keessaa immoo haala waliigalaatiin wanti nu baasu maanni qabsoosa guddaa sana isarrattuu hammam xiyyeeffachaa irra kan jedhus kana keessatti kan ka'uu qabudha. Kana hundaaf wanti sababa ta'e rakkoon keenya guddaan qabsoo waliigalaa yookiin immoo roorroo waliigalaa sabni keenya keessa jirudha. Otoo roorroo sana keessaa baanee warra mana hidhaa Saawudii biyya namaa keessatti akkasitti hidhamanii abbaa dhabanii jiran kanaafis mootummaa isaaniif birmatu mootummaa isaaniif dubbatu qabaanna turre jechuudha. Amma mootummaa hin qabnu. Agartee Oromoon mootummaa akka hin qabne ragaan guddaan ittiin arguu qabdu tokko lammiileen kee biyya namaa keessatti nama isaaniif dubbatu yeroo dhabanudha. Isaan nama 50 nama 20 wayii waggaatti meeqa wayii galchanu sana ilaaltanii dogoggorfamina. Sana miti maal hojjeta ambaasaaddarri? Ambaasaaddarri Itoophiyaa Saawudii jiru maal hojjeta? Leencoo Baatii maali hojiinsa? Kaleessa qabsoo Oromoo ganee mootummaa kanatti galee erga galee akkuma mootummaa sanaatti akkuma lammii Itoophiyaattu maanni akshiin inni fudhachaa jiru? Waa'ee jara kanaa maal dubbataa jira? Maal jedhe dhiyoo kana? Anaa miti mootummaa Finfinnee jiru gaafadhaa ani naaf game hin danda'u jedhe. Hin danda'u taanaan aangoo gadhiisuu qaba. Biddeena sana nyaachaa hin danda'uun hin jiru. Poolitikaan akkanaan jiru addunyaa kanarra. Namni hojii tokko egzegatiivii waan tokko ta'etti ramadame tokko awutooriitii waan ta'e tokko namni qabu awutooriitii isaa jalatti rakkoon gurguddaan inni furuu hin dandeenye gaafa dhalate aangoo gadhiisa. Sanaan maqaa waamamuu hin barbaadu yakka asirratti hojjetamaa jiruuf boritti gaafatamuu hin barbaadu. Gaafatama jalaa bahuudhaaf amman akshinii fudhachuu qaba yookiin waan kana fooyyessuu qaba. Hin ta'u taanaan aangoo gadhiisuu qaba jechuu qaba jechuudha. Jedheeti godha. Leencoo Baatii waggaa meeqaatama biyya guddate biyya dimookiraasii keessa ture. Waa'ee kanaa ittiin himamu jechuudha. Garuu waan durse qabanni waan dantaa mataasaa durse waan qabuuf duraanis karaarraa maqee erguma maqeeyyuu immoo mootummaa sana keessattuu iyyuu performaansiin inni agarsiisaa jiru qaanfachiisaadha jechuudha. Akkuma fedhettuu haa ta'u, fedhu Amaaraa haa ta'u, fedhu saba biraayyuu haa ta'u namni kun Oromoo miti haa jennu fakkeenyaaf. Abbuma fedheyyuutuu ta'e sirna sana keessatti gaafatama fudhatee bakka tokkotti ramadamee jira yoo ta'e gaafatama sana itti hojiirra oolchuu hin dandeenye yoo ta'e kana kan na rakkisee mootummaa achi jiru malee anaa miti isa gaafadhaa jechuun deebii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu gaafatama jalaa hin bahu obboleessi keenya kun jechuudha. Gaafatama jalaa hin bahu jechuun xiiqii yookiin haaloo kaleessaa walitti bahuuf miti kan kana jechaa jiru. Haaloo kaleessa jaallan tokko turree dhaaba tokko keessa turree har'a nu ganee diina wajjiniin hojjechaa jira jedhuuf otoo hin taane yoo xiqqaate namummaan itti dhaga'amuu qaba. Sun waan biraati. Sana keessa galuu barbaade miti. Sana iddootti wal gaafannuu qabna. Kun amma dhimma namummaa irraa dubbachaa jira nuti. Oromoodhaan maa quuqamuu diddee otoo hin taane kaayyoo Oromootii maa amanamuu diddee otoo hin taane akka dhala namaa tokkotti saba fedheyyuutuma ta'eeyyuu jechuudha. Ilmaan biyyaa akka kanatti achi keessatti mana keessatti ukkaanfamtee yeroo qorraa kana waan uffattu dhabdee laastikii uffattu biyyatti huccuun qaqqaaliin huccuun meeqaatamni fuudhamee darbamu kosiitti darbamu keessatti salvaajii Saawud Arabiyaa irraa bahu namni akka uffata haaraatti bitachuu danda'a Afrikaa keessatti. Biyya akkasii sana keessatti ijoollee waan uffattu dhabdee yeroo laastikii gurraacha kosiitti hin gatamu uffattu eenyunni kan salphatee jiru jechuudha. Leencoo Baatiiti jalqaba irratti. This is shame for him. Salphina guddaa namni feestaalii sana yeroon argu hundumaa namni natti mul'atu Leencoo Baatiiti akkana isinitti himaa. Inni amma suufii uffatee deema. Inni baala sulxaaniidha jechuudha. Garuu waan awutooriitii isaa jalatti ta'aa jiru, waan hanqina isaatiin, feelerii isaatiin waan ta'aa jiru sun qaanyii isaa akka ta'e ofirratti argaa jiru jechuudha. Kun immoo hanqina isaati yeroo jennu
waa hundumaa isatti hirkisuutu hin taane inni waan isaaf danda'amuu dide tokko waan isaaf dadhabame tokko ofirra dabarsee mootummaa nana yookiin ijoollee kana biyyatti deebisuu irratti waliin haa hojjennu waan danda'amu hojjedha. In ta'u taanaan garuu gaafatama kanarraan bu'aatii isin wajjiniin kanarratti maqaa dhaamuun barbaadu jedhee Ameerikaa isaatti qajeeluu danda'a. Namummaan yoo jiraate akkas gochuu danda'ama. Iddoo isaatu hin jiraadhe kanan godhaan. Odoma nama qabsoo ganee waan dhimma Oromooti inni qabsoo jennu kun. Iddoo dhimma namoomaa irratti immoo waan dubbachaa jirru keessatti yoo xiqqaate namummaa isaallee eeggachuu qaba. Namni akkamitti waan lama gana jedhan. Waa lama gane namni kun. Tokko qabsoo kaayyoo kaleessa ganamaa ka'ee obboleessa isaatti dhabe waa meeqa ta'e sana gane ni gane waan takka irra dibaan barbaachisu sun. Biltsiginnaan abadan fira qabsoo Oromoo ta'uu hin dandeessu waan ta'eef. Namni biltsiginnaatti gane kaayyoo Oromoo ganeera. Kana waan takka irra dibaan barbaachisu kun maaliif jennaan afaan adda addaa dubbachaa jirra afaan wal faallaa dubbachaa jirra. Afaan wal fakkaatu dubbannu nuti yeroo diimaadha jennu isaan gurraacha yookiin yeroo nuti adiidha jennu isaan gurraacha jechaa jiru. Inni nuyiif gabrummaa isaaniif bilisummaadha. Inni nuyiif boo'ichaa isaaniif kofla. Kaleessa obboleeyyan keenya yeroo ajjeesanu yeroo nu boochisanu ofii isaanii koflaa turan jara akkanaati bar akkamitti walitti fira ta'an akkamitti waliin hiriira tokkorra jirra waliin jedhama jara akkanaati wajjiniin. Yeroo isaan nu ajjeesan nuti ajjeefamaa jirra jechuudha. So akka sirnaatti sirnichi kana namni sirna sanatti galee sirna sana keessatti aangoo fudhatee hojjetu anaaf yoo xiqqaate ana Yahyaa Bashir yookiin Boruu Barraaqaaf diina kooti. You have to know that. Diina kooti. Sababni isaas aayidiyoloojiidhaan wal dhabnee qofatu hin taane iddoo dhiiga wal dhangalaasan irras waan geenye jirruuf jechuudha. Dhiigni ilmaan obboleeyyan keenyaa itti dhangala'aa jira waan ta'eef aayidiyoloojii garaagarummaa aayidiyoloojii qofa miti amma kan qabnu sirna sana wajjin. Akkasi. Diinummaa akkasam hamaa dhiiga wal dibee kana keessa jirra waan ta'eef namni tokko qabsoo Oromoo yoo gane qabsoo gane kaayyoo gane. Erga ganee booda immoo namummaa qabaachuu danda'a beeka. Sirnuma diinaa keessa yoo erga galee booda immoo yoo xiqqaate hiimaaniitii qabaachuu danda'a ta'a. Garuu namni hiimaaniitiis ganee kaayyoos yoo ganee nama akkamii akka jedhamu waan hin beeku sin maqaa kennuufii dandeessu. Kanaafuu dubbii ijoollee Saawudii kan yeroo kaafnu waan baay'ee keessa nama deemsisa. Rakkoo isaanii baay'ee nama guba jechuudha dhugaadhumatti. Akka waan lammii hin qabneetti achi keessatti yeroo raammooftu ijoolleen achi keessatti dhukkubsatanii wal'aansa dhabanii yeroo du'an dhagahuun nama dhukkubsa. Lammii dhagaa maal gochuu fi dandeenyaadha amma dubbiin asirratti. Ani wanti natti mul'atu amma duras waa tuttuqeen ture. Jaalannee jibbinee sirna biltsiginnaa irratti dhiibbaa gochuun tarkaanfii isa duraati. Kun immoo karaa lamaan godhamuu danda'a. Tokko uummanni keenya biyya keessa jiru hiriira nagaa bahuudhaan haa ta'u karaa manguddoota Oromoo manguddoo maalii qabnaa miti amma karuma ta'een dhiibbaa danda'amu biyya keessa hayyoonni Oromoodhaa wal gahanii xalayaa katabuudhaan yookiin hiriira bahuudhaan yoo danda'an yookiin abbootii amantiis abbootii gadaa jennu kanas namoota xiqqoo namummaa qabanu ammallee numa jiranii yeroo akkasii kanatti illee rakkifnee sirna kanaan ijoollee keenya nuu galchii kan biraas hin kadhannu ijoollee keenya qofa biyya namaatiin nuu galchii jedhee uummanni keenya biyya keessaa dhiibbaa irratti gochuu qaba. Kana goonee yaaduun waan tokko. Uummanni keenya biyya alaa immoo koominiitiin biyya adda addaa jiru hundi xalayaa mootummaa Saawud Arabiyaa irratti katabuudhaan obboleeyyan keenya ilmaan biyya keessattuu harka 90 ol ijoollee Oromooti. Lammiilee biyya sanaa lammiilee Itoophiyaa kana akka biyyatti galchan dhiibbaa irratti gochuudha karaa adda addaa xalayaatti katabuudhaan mootummaa Saawud Arabiyaa yoo qalbii qabaate yoo gurra qabaate jechuudha. Yaaluudha. Callisuu miti. Yaaluudha. Ijoolleen kun akka galanu gochuudha. Hagalanu bakka biyya isaaniitti galanii waan fedhan ta'an fedhan hidhamanu fedhan waan fedhan ta'an biyya isaanii irratti maqaa qaba. Yoo du'anis maqaa qaba. Firati isaan awwaallata. Kana wanni godhamuu qaba. Namni keenya biyya alaa maal yoo dandeessan akka koominiitiitti oosaan fakkeenyaaf akka jaarmayaa akka daamiitti Oromoo oosaa gaafaa jira.
Oromiyaa Support Group jarra akkanaa kun dhaabbanni akka Ollaafa dhaabonni Oromoo adda addaa ala kana jiran instituutioniin adda addaa ala kana jiran xalayaa mootummaa Saawudii Arabiyaatti barreessuudhaan ijoolleen kun akka galanu akka nu gargaaran. Hidhaan ammaa isaan hidhaman gaha akka galan. Maaliif mootummaa isaaniif dubbatu hin qaban waan ta'eef isinummaan nu galchaa xayyaara keessaniin Itoophiyaatti geessaatiin nu urgufaa ijoollee keenya kana jedhanii kadhachuudha wanti biraa hin jiru. Lammiin biraan baafata. Gaafatama qaba waan ta'eef lammii isaatiif iddoo guddaa kenna maqaa gaarii qaba waan ta'eef kabajaa qaba waan ta'eef ni baafata. Saawudiin Itoophiyaa qofa miti kan qabdee hiite beekaa. Lammii baqataa biyya hundaa kan waraqaa seeraa undocumented warra ta'e hundadha kan hidhame jechuudha. Isaan keessaa warri mootummaa isaaniif quuqamu qaban lammii ofii baafachaa jiranii baafataniiru. Itoophiyaan nama dubbatuuf hin qabdu ijoolleen lammii Itoophiyaa jedhamtu kun jechuudha. Kanaaf keessattuu ilmaan Oromoo waan ta'aniif ilaalchi kennamuufi dhabee jenneerra. Haa takka kun maqaballeessii miti dhugaadhuma. Dhugaadhuma waanuma argaa jirru Itoophiyaa keessatti amma eessatti gaafa rakkoon dhalatee muummichi ministeeraa jedhamu sun utaalee gadi bahee dubbata. Gaafa kam afaan qabatee taa'asa jedhu ifaadha kun waan haaraatti namatti dubbadhu miti. Kanaafuu lammii ofiitiif abbaatu laalachuu qaba. Numan laalachuu qaba waliif. Ijoolleen kun beekaa kaleessa gaafa hojjetatanii jiraatan utubaa qabsoo Oromoo turani haqa dubbachuudhaaf. Utubaa qabsoo Oromoo maatii isaanii gargaaruu hiyyummaa keessaa baasuun mataan isaa hojii guddaa tokkodha. Hojii guddaa tokko Oromoo rakkate biyya keessa jiru tokko kan kaleessa lafarra ciisu tokko lafaa baasa fuudhanii sireerra akka ciisu gochuu danda'uun injifannoodha hojii milkii tokko jechuudha. Kanarratti maatii isaanii jiraachisuuf hojii isaan hojjechaa turan andarmaayin gochuun hin ta'u. Sanammoo bira darbanii baay'een isaanii qabsoo Oromootiifuu gumaacha godhaa jiran. Sagalee miidiyaa Oromoo fakkeenyaa OMN gargaaruudhaan Saawud Arabiyaan tokkoffaadha haqa dubbachuudhaaf. Dubbachuu danda'u warri OMN kanarratti. Gargaarsa guddaa godhan miidiyaa Oromoo. OMN'n dura sagalee bilisummaa Oromoon immoo isinitti hima waan isin ajaa'ibu. Sagalee bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf har'aata adda bilisummaa Oromoo kan ta'e jechuudha. Saabaa'oo. Yeroo dheeraadhaaf gargaarsi Saawudiin godhaafii ture gargaarsa addaa ture haqa isinitti himuudha. Fakkeenya tokko qofan isinitti hima. Keessan ture waan ta'eef. Sagaleen bilisummaa Oromoo tokko jedhee diijitaal akka ta'u. Diijitaal jechuun adeemsa waraabbii duraan Suudaanitti waraabamee Asmaraatti waraabamee onitti ergama Jarmaniitti ergamee qilleensarra oola. Kana gochuuf torbaan lama fudhata beektu. Torbaan lama fudhata. Qabsaa'onni Oromoodhaa hojii sanarratti ramadamanii jiran. Proogiraama arra yoo hojjetan istuudiyoo galanii yookiin waraabbatanii jechuudha. Waan waraaban kana kaaseetatti daab godhaniiti. Kaaseeta sana mana poostaa geessanii mana poostaarraa Berliin Jarmaniitti ergama jechuudha. Bakka istuudiyoo bakka tiraansmiiteraatti ergama. Kun kaartumirraas haa ta'u Asmaraarraas haa ta'u torbaan lamaa ol fudhata jechuudha. Karaa deemee dhaqa kaaseenni poostaadhaan. Achi ga'ee piroogiraamni irra tolfame tokko torban lama booda qilleensarraa dhaga'ama. Namni baay'een komachaa ture Saabaa'oo. Ana mataa kan koo dabalatee tun biyya keessa jiru amma. Yeroo fincilli adda addaa biyya keessatti ka'u Saabaa'oon fincila sana har'uma dheeraa dabarsuu qaba jennee eegna nuti. Maaliif Jarmanii jira wanti hundumtochoo teknooloojiin akka fedhaati akkamitti akkas turu jenna. Torbaan lama booda irraa dubbatu erga nuti irraanfannee booda waan sana. Maal kun namaan galuu ture namni baay'een hin beeku ture kan. Ergan keessa seenee naa galee jechuudha rakkoon jiru. Qabsoo jechuun qoosaa miti bu'aa bayii meeqaatama akka inni barbaadu abbaa itti seenee argatu namaa beeka jechuudha. Odoo ittiin seeniin dura ala teenye komachaa turre gaafa biyya keessa jiru. Egaa maalin immoo barbaade? Qooda ijoollee keenya namoota keenya Saawudii jiranuun asirratti dubbii jabduun isinitti maara iccitii guddaan isinii baasaa jiraadha beekaa. Bara 2001 keessa natti fakkaata yookiin 2000 yeroo sana hin dhagneani 2000 yookiin 2001 natti fakkaata. Yeroo jalqabaatiif kompiitara bitanii fi Saabaa'oodha kan gumaachan baqattoota Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiranidha.
achirraa jalqabee Saabaa'oon computerized yookiin immoo digital systemii seene jechuudha. Dr. Alamuu nama jedhamu nama cimaa nama qabsoo sagalee bilisummaa Oromoo keessatti qooda eenyuun caalu qabu yeroo dheeraadhaaf nuffii tokko malee rakkoo meeqa nama wajjiniin dabarse sagalee kana jiraachisuudhaaf Dr. Alamuu nama jedhamu jira Berliinii. Nama sanatu yeroo kaaseenitti argamus kaaseeta fuudhee qilleensatti dabarsa. Yoo feel godhee hordofee atattamaan akka inni qilleensatti deebi'u namni godhu isa. Isa dura Jaaltaayyee nama jedhamutu ture. Taayyeen sun akkas hojii wal fakkaataa hojjechaa ture booda hin boqotee wareegame. Isuma wajjin hojjechaa ture. Alamuun kun erga inni boqotee boodas yeroo dheeraadhaaf hojii gaarii hojii jabaa mataa isaatti fudhatee waan kana nama hojjechaa ture. So duraan kan kaaseetaan ergamaa ture sana booda gaafa dijitaal ta'u kompiitaratti gaafa jijjiirame kompiitaraan yeroo hojjetamuu jalqabu Saabaa'oon Asmaraarraa piroogiraama yeroo hojjetu piroogiraama ittiin waraabamuu waan adda addaa leenjii ofiisaatii qaamaa dhufee kennuudhaan Alamuun waan meeqa godheera Dr. Alamuun. Qabsoon Oromoo sagalateeffata. Namni har'a Alamuu jedhamu namni beeku baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a. Namoota qabsoo keessa jiran keessaayyuu namni beeku baay'ee xiqqaadha nan beeka. Qooda isaa namoota itti dhiyoo turantu beeka jechuudha. Seenaan garuu san irraanfatu. Dubbanna gaaf tokko bal'ifne. Egaa maalni kompiitarri yeroo bitamu maal ta'e Saabaa'oon tiraansfoormi godhe jechuudha gara baranummaa gara jaarraa 21ffaa kana jaarraa kompiitaraatti tiraansfoormi godhe jechuudha. Isa durguu torban lama itti fudhatu piroogiraama tokko irra hojjetee torban lama booda darbu amma maal ta'uu jalqabe jechuudha. Arra hojjetamee arra qilleensatti darba ture. Yes, 2003 Januwaarii irraa qabee hojii kana keessa nama turedha. Waggaa 19 irraa jechuudha. Bareecheen beeka waan keessa ture irraan dubbachaara malee waan dhageettiidhaan dhagee dubbadhu tokko miti jechuudha. Saabaa'oon kompiitaraan waan hojjechuu jalqabeef isa dur komatamu sana arra waan Oromiyaa keessatti oolmaa arra oole galgala kana Saabaa'oo irraa dhageenya jechuudha. Namoonni akkasitti dhaga'uu jalqaban. Maybe namoonni bara dheeraadhaaf Saabaa'oo dhaggeeffachuu ekspiriyaansii qabdan 2000 duraa fi 2000 booda namoonni umuriidhaan bubbultan qeerroon ammaa kunillee beekanatti fakkaatu waan booda kana dhiyoo kana malee warri bubbultan beekuu dandeessu jechuudha. Hammam akka tokko jijjiirame yeroo sanarraa qabee Saabaa'oon. Kan duruu torban lama turee dhagahamu booda guyyaa guyyaadhaan waan ta'u tokko arruma dhagahuu jalqabne jechuudha. Sun qooda eenyu keessa jira jechuun barbaade kiirool warri qabu ijoollee warra Saawud Arabiyaati. Qaamaan dhufanii Asmaraa dhufanii gumaacha sana godhan jechuudha. Kompiitara maal fakkaatu bitanii fidanii fi waan biraa waan komponentii barbaachisu kompiitara tokko qofa miti 2-3 waan akkasiiti. Yeroo sana kompiitara jechuun qaaliidha akka malee beeka. Akka ammaa kana miti dubbii. Kompiitara deeskitooppii tokko jechuun yeroo sana laaptooppiin ammallee hin baane laaptooppiin booda gumaacha godhameera jechuudha booddee Saabaa'oodhaaf godhaniif. Egaa Saawud Arabiyaan seenaan isaa kana fakkaata yoo xiqqaate waan irraa beekurraan dubbachaa jira waan ani hin beekne ana dura immoo ture immoo dubbatamee hin dhumu jechuudha. Isaa asis waan jiru waan OMN gargaaruuf ijoolleen top kontribiuutaroonni warra Saawudiiti akka jedhamaa turetti jechuudha. Qabsoo karaa hundumaa gargaaruu irratti Saawudiin yeroo hundumaa cimaadha namni keenya Saawudii jiru dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Namoonni gantuun hin jiru. Namni gantuun diina wajjiniin hojjetu Saawudii keessa mataa ol qabatee namni deemu hin jiru dur. Amma guutteetti amma girdaanni baay'ateera. Egaa seenaa akkasii qabu. Ijoolleen qeerroon amma jiran kunis kanarraa adda miti jechuudha. Caccabanii karaa miilaa deemanii Yamanii seenanii Yamanirraa ba'anii bu'anii poolisiidhaan wal rukutanii maal namni meeqa karaatti dhumeeti. Mana hidhaa sana gahaa achi biyya sana gahan achi booddee carraan isaanii amma yeroo hidhaa ta'u immoo abbaa dhaban jechuudha. Kaleessa isaanitti hirkannaa isaanirraa maallaqa fudhanna turre isaanirraa waan qabsoos waan maaliif jennee walittonni ta'a arra immoo callisuu hin qabnu gaa. Obboleeyyan keenyarra yeroo rakkoo seenan rakkoo isaaniirraa dubbachuu danda'u qabna jechuudha. Maal goone keessaa baafna kan jedhu dubbachuu danda'u qabna. Kanaafuu akkuma jedhee yaa jiran namni keenya biyya jirtanus
karaa dandeessan hundaan mootummaa sana hudha qaba. Ijoollee keenya nu galchii jedhaa hudha qaba. Ilmaan keessan akkamitti achi keessatti gattanii ilmaan keessanii feestaalii uffattee feestaalii kosiidhaa uffattee bultee ooltu. Argaa akkamitti callifna garaa maaliin nu callisa? Warri biyya ambaa jirru mootummaa Saawud Arabiyaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu danda'u qabnaa jechuudha. Carraa qabna. Maaliif xalayaa barreessuu dandeenya yoo xiqqaate xalayaa sana mootummaan sun laalee bakka tokko qofaatu hin taane bakka adda addaatii gaafatti dhufe dhiibamuu danda'a ta'a. Ammoo Human Rights Organizationiif barreessuu barbaachisa. Ammas Amnesty International, Human Rights Watch kanneen biroonis waan mootummaan Saawud Arabiyaa godhaa jiru saaxiluu barbaachisa.